asii galee Oromoo taatee na waliin dhaabbattee us jechuuni mirga qabda. Ammoo isa Harargee gootee ati Oromoo yoo goote inni Harargee ta'uu hin danda'u yoo Oromoo ta'e malee. Tole tanaaf kabajaan gaariidha jara keenya. Wal haa kabajnu. Kabajaa walitti haa goonu. Uummata immoo isinirraa quban qabne walitti hin hidhina. Yaadataa Junaydii isinirraa quban qabu. Sooshaal miidiyaa isin ooftan kana laalu. Uummata kanaatu kana naan je'een ji'u. Hojii isaa oofata. Rakkoo Oromootis ni furata. Fuuldurallee itti fufata. Tole ammas waan takka waliin asirratti takka qofatti doo Hamzaa kiyya galatoome habiibi dhiifama naa godhe si jidduu seenuu kiyyaa. rakkoon qabu walumaa harkaa. Yaadataa Junaydii gisee yaaddan ammas qabeenya isaa bu'aan isaa yookaan uummata Oromoo qofarraa harkataa akkasiin itti fakkaanne asumatti abbaa qabeenyaa guddaa gloobaaliidha. Wanni beekuu qabdan gloobaal jechuun akka addunyaatti tireedii addunyaa keessa nama bitee gurguru bizinesmaanii addunyaati. Rabbumaa Oromoo nu kanneen Oromoo keessaa naannoo biqilee qabeenyi isaa hammi gimmaashni xiqqaan tokko biyya keessaa jiraatu malee qabeenyi isaa gloobaali. Biyya tana keessa real estate qaba. Biyya naan keessa jiru tana keessatti wanni isin beekuu qabdan Afrikaa keessatti akka Alii Daangootee waan gurguddaa yaadu deemu. Namoonni sammuun isin xixiqqaattee baay'eekas goona waan akkanaa goona suuqii ganda keessaa yookaan wafcoo yookaan shaqata yookaan hoteelaa miti rabbii kannee fi bakka tanaas hin jiru inni abbaa qabeenyaa rabbiin uummata Oromoof guyyaa keessaa kanneen amata meeqa keessaa. Ali Alaamuddin artistoota Habashaatii fi uummata Habashaatii waan godhu waanuma waliin as geenye. Qabaachuun keenya AB meeqanu sattare obboleeyyan keenya. AB meeqanu jaalfaadiloo kiyya dubbiin teeti bar gurbaan yaadataa ja'aniin kuni adeeroo Ali Birraa qofarratti maallaqa Itoophiyaa miliyoona 60 ol akka fite eenyu beeka. Sirri kuni parsantii 17 miliyoona 360 gisee bitu imagine come on. Makiinaa gammachiisa dhibba mootummaa kan neebarre ittiin keessummeeffadhu jee mootummaa manni keenya kun qalbiin isaanii darreedha. Waaniin asirratti jiru gaafa deengadda gaafa Afrikaa Yuuniyeenii Finfinnee keessa godhamu mootummaa Itoophiyaa namni kabajaatti qabe Abiyyi Faadhaa makiinaa Pajaro makiinaa V80 haaree 2025 dhibba takkaa miti beek dhibba takka hodhoo keessummaadhaan keessummeessi jee mootummaan nama kannuu danda'u. Giloobaalii nama guddaa akkanaati. Siif dawaa qabaa, anaaf dawaa qabaa, jabeeffachuu qabna. Sababaa kadiri jettanii uummanni Oromoo abbaa qabeenyaa guddaa kabajamaa guddaa kana gizeetu hitan akka ittiin qaanfattan asumaanuu si yaadachiisuun barbaada. Inni giloobaaliidha. Humnaa oli. Wanni takkittiin hin dubbii tana xumuree Aleksi Faadhaaf kan nu dhiifama isinirra dheeranne Aleksii fi Maammee Iskandar jecha kanaanin irraa bu'a. Nuti hoggaanii fi yaadataadhaan akkana jennu faarsuu fi miti beeki. Ani qabeenyi yaadataa ka Oromooti malee Hamzaan waa takka irraan barbaadu. Tole summunii takka kajeellaafa isan faarsuu beekan. Riyaaliitii jirtuun isinii mujjira malee dhiiraa dhiira. Arjaadhaa arjaadha. Hayyuudhaa hayyuudha. Garuu immoo summunii isarraa barbaaduu fi miti. Summuniin isaa Oromoof waa gooti malee Hamzaa fi miti kasi quba qabaadha. Okay? Yaadataan nuti waan gartee namni gari amma uummata kana isaa maallaqa kanneen ergee fi ja'an. Obboleessa kiyya nuti haqa agarree dubbachuu jirra. Gurbaa rabbii kanneef alhamdulillah rabbiin ammallee itti haayida'uuf fuuldura haa deemu. Akkasii waan akkasii warri fudhattan warri gartee sammuun teessan gadii tana jirtu if qabbaneessaa ammoo dubbii isaa fi jara kan walitti laayitan san firraadhii isaati. Haasawallee isinitti dheeressinee gurbaa waliin qabanna keenya qofaa miti akkasii quba qabaadha. Fitadhee galatooma. Alexo hundi keessanuu Habiibi meetti aanaati yaada keessan kan addaa. السلام عليكم أكم وصل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجي الله ما نجر تبي. الله ورحمة الله. نجا كلا تربي تران كان كودي همزة. إيه سي أليكس.
Itti fufi maammee uummata isii itti fufi mee suphaan dura jira dhaqni. Baay'ee silaa nuti har'a waa'ee Kadirii dubbachuudhaaf yookaan eenyummaa Kadir yookaan Kadiritti dogoggora muruudhaaf haamilee illee hin qabnu ture. Garuu immoo Kadir akka waliigalaatti Oromoo hundatu jaalata, Oromoo hunda kabajaa. Eenyummaan Kadir kaleessaa inni mataan isaatu waa'ee gandummaa nama nutti himaa ture, nama sarraa barachaa ture. Waa'ee tokkummaa Oromoo kutaan akka waliin qoonneef nama fakkeenya nuu ta'aa ture. Kaleessa gaafa inni dhukkubsatu, gaafa inni fayyaa dhabu, Oromoo hundatu waywaachaa ture. Nutis warruma waywaachaa ture keessaatu kaleessas kan kana gochaa turre Kadirii waan barbaannuuf, waan nu barbaachisuuf. Har'as Kadir miira keessa galeessaa ta'u, dhukkubsatees haa ta'u, karaarraa gaafa maqu Kadir waan nu barbaachisuuf dhabuu akka hin qabne waan amannuufi asirratti dubbanna. Waan oolmaa Kadir Oromoodhaaf oole akka haaraatti walitti himuun barbaachisu. Garuu immoo har'a hundumtiyyuu kan itti amanu daandiirra hin jiru, sarararraa maqee jira. Isa kana immoo haala amma jiru kanaan, haala amma itti adeemamaa jiru kanaan, akkaataa walitti duulamu kanaan, gandummaadhaan, arrabsuudhaan waan falaa argatu miti. Kanaaf inni kun sirrachuu qaba. Dogoggoroota namoonni keenya uuman maali? Jalqaba irratti ta'umsi dubbii kanaa wanti amma kana hunda sadarkaa kanarra ga'e dhimma Jawaarii wal qabateeti. Kan hawaasni hubachuu dadhabe inni guddaan maali? Jawaar ummata sikkoo mandootii ol miti. Ummanni sikkoo mandoo Jawaariinis ni caalaa, Kadiriinis ni caalaa, Harargeenis akkasuma. Kanaaf nama dhuunfaatti Ustaaz Hamzaan dubbataniiru waa hunda jechuudha. Nama qeenxee tokko fuudhanii gandatti galchanii gandaan madaaluun dogoggora isa guddaadha. Inni kan biraa kaleessa gaafa Kadir dhukkubsatu Oromoon hundiyyuu poostiidhaa fi viidiyoodhaan lafa canaannaqaa ture. Namni fala tokko kaa'u hin dhabame. Yaala isaatiif kana barbaachisa, sana barbaachisa, maallaqa barbaachisa gaafa jedhamu namni abbaa kanaa jedhu hin turre. Gaafa falli dhabamu yaadataatti iyyine nuti. Yaadataatti iyyinaanii waan hawaasni kun hundi silaa ganaa torbee lama torbee sadii walitti qabu yeroo tokkotti ani yaalii isaaf barbaachisu hunda nan cufaa. Kan inni jedhee, kan inni kana godhee fi hawaasa isa eegu kana. Hawaasa situ fala kaa'uufii danda'a, tumti qaqqabii jedhe kana kabajeeti namummaa isaati malee boriitu gaafa yaalamtee fayyitu yookaan gaafa fayyaa keetti deebitu ganda akkasii naa arrabsitaa, ganda akkasiitti naa duulta jedheeti miti. Kan namni hubachuu qabu. Har'a yeroo sana yaadattu yoo ta'e Kadir akkuma yaala jalqabeeni miidiyaa irraa fagaachuu dide. Gurbaa kana akka inni yaala isaa tasgabbaa'ee hordofuu fi bilbila irraa fageessaa miidiyaa hawaasaa irraa akka fagaatu. Nageetti naa tura Hamza nimbo ha. Nageetti naa tura itti fufi. Jennaani ayyee galatuma. Jennaani Kadir isa kana iyyuu nan dhaga'u yoo na waan akkasii dubbadhe maallaqaan na yaalchiftee kaatee na gabroomsuu deemtaa naan jedhaa. Ani waan akkasii itti dubbadhu namoonni biraatti haa dubbatanii yaalii kanallee diduu danda'a. Jedhee didee jechuudha yaadataan yeruma sanuu. So har'a sababa kaleessa gargaaree yaalchisee fi galateeffatamuu qaba malee itti gaafatamummaa fudhachuu hin qabu. Hin danda'us. Isa kana walitti fiduun gama biraatiin baankii raammis akka waan baankii alagaa ta'ee gama diinagdeedhaaf wal kuffisuudhaaf baankii raammis sababa inni sheerii parsantii 17 bitee fi baankii raamis irratti boykoot gochuunis dadhabina ta'uu hin qabu. Kadir dogoggoreera, balleesseera, badiinsaa itti himamee Kadir akka Kadiritti gaafatamuu
akka hawaasaatti immoo wanti barbaachisu godhamuudha malee namoota birootiin wal qabsiisuun gandaan wal qabsiisuun sirrii miti. Kan biraa dogoggorri inni guddaan dadhabinni keenya inni guddaan ani gaafa Hamzaadhaan wal lolu maatii isaan dhaqee haadha isaan dhaqee gadi garagalcha abbaa isaan dhaqee gadi garagalcha ijoollee isaatti maqaa qaaqira biraa baasa. Wanti miidiyaa hawaasaa kanarra deemaa jiru ijoollee ol adeemtuu ijoollee Kadir mucaa Jawaar maqaa biraa itti maxxansanii ijoollee waan tokko keessaa hin qabne haamilee jaraarra deemuun haamilee jaraa cabsuun maaltu itti dhaga'amatu ijoollee keenya ta'e jedhee yaaduu danda'uu qaba namni kun. Wantoonni akkasii dhaabbachuu qabu jechuudha. Mucaa Jawaariin kun mucaa Kadiri jechuun mucaa ijoollee Kadiriin kun kana baluuti jechuun waan hin fakkaanne waan nurraa fokkisu jechuudha. Alagaa illee nutti kolfuun qabu. Kanaaf inni kun asitti dhaabbachuu qaba. Furmaanni jiru maali? Furmaanni jiru akka amma jedhamaa jiru kanaan waliin qabanna Ustaaz Hamzaan jedhan sana ani irratti waliin galu. Akkamitti waliin hin qabanne Kadir nama hin dhaga'u. Nama hunda hin dhaga'u. Nama muraasa kan hin dhaga'u. So namoota inni kabajuu fi namoonni inni dhaga'u dhaabbadhuu jechuu ni danda'u qabu. Alex sirrii yaada wanni Hamzaan jechuu barbaade akka sabaatti waliin qabannaadha. Dhugaa san namatti dhiyaatuu qaba. Sigalee garuutu wanni amma deemaa jiru isin uummanni Harargee nurraa qabadhaa jaaniiti akka kutaatti sigalee kutaa tokkotti achi deemsaa jiran. Sani inni wanni jee akka Oromoo waliin qabanna malee ka kutaa tokkooti miti jechuu ture Hamzaan. Of course namatti dhiyaatuu qaba. Ani qaamaan wal beekna biyya tana keessaan jira. Garuutu hammam takka akka jabaatu akkuma ati jette waa'ee yaadataa Junaydii irratti. Yaadataa Junaydii waan takka Kadiriin jechuu hin danda'u. Yoo waan takka Kadiriin jee waan akkas naa gooteef akkana na gootaa jaa Kadir martuu dhugaa dubbachuuf. Nama chaalenji nama godhu yoo jiraate addunyaa tanarraa tokko Kadir martuuti. Dhiifama itti fuufee haasawfe. Sorry. Kanaaf Kadir hawaasni hundi akka isa jaalatu beeka. Har'a gaafanni sababa isaa kutaan Harargeenii fi Sikkoo Mandoo gaafa walitti yaa'anii akka kana dabareedhaan kan itti aanu maaltu dhufaa kan jedhu yaaduu danda'u qabna. Artistoota baay'een keessumaa artistoonni afran qalloo qabsoo Oromootiif aarsaa kan kaffalan sanuu aarsaa lubbuu kan kaffalan hedduutu jiru. Kadir nuu qabsaa'uun akkuma jirutti ta'ee jarri kaleessa Oromoo kutaadhaan akka jarri wal lolan hin goone waa'ee tokkummaati kan isaan lallabaa turanii Dooktar Artist Alii Birraa Rabbiraa mataa godhuu fi Noo Goobanaa warra akka Haloo Daawwee warra akka Usmaayyoo Muusaa jara kana dhaloota isaati dhaloota jara kanaati jenneetu yaadna nuti. Kadirii onnee hawaasa Oromoo keessaa bahuun qabu dhaabbachuu qaba dhaabsifamuu qaba karaa sirriirra hin jiru. Sababa isaa wanti baay'een ta'uu deema. Hayyootatu arrabsamuudhaa deema. Kadirarraa kanarratti namni itti callise taanaan boriitu kutaa biraatti darbuun isaa waan hin nama. Akkuma isa jaallannu akkuma isa kabajnu gaafa inni balleessu immoo itti muruu danda'uu qabna. Jalqaba immoo kan Kadiriin eekamee dhaabbadhu jechuu ni danda'u warratti dhiyaatu ture. Jarris isa sana dhiisanii Kadiritti dubbachuu dhiisaniiti sirrii jedhe jabaadhu goota koo bagatti cabsite jechaa turan. Warri Kadiriin karaarraa maqse jara kanaafi warra illikii keessa galee waan isa aarsu waan illikii keessa isa galchu dubbachaa turanidha jechuudha. Kanaaf garee warra akkasiis bakka jiranitti dhaabsisuu danda'uu qabu. Warri Kadiritti dhiyaatan immoo badii isaatti himanii Kadir sababa kee namoonni baay'een tuqamaa jiru. Kabajaan irraa kaafamaa jira, hayyoota tarrabsamaa jira waan ta'eef dhaabbachuu qabaa jechuu danda'uu qabu. Rabbi qalbiitti nuuf adeebisu anonnee kiyyarraan jaaladha Kadiriini. Kanaaf akkas yoo goone gaariidha. Wal cabsuun kun osoo nurraa dhaabbateesuma jedhu yoo ndoo gore naaf kolchaa galatooma. Galatoomii Mr. Hamza, salaamu alaikum akkam jirta? السلام ورحمة الله. Nurraa turte wallahi galatoomii yaada gaggaarii yaada babbareedaa kana nurraa turte nangaasirraa namni gandaa fi qabrii hunda wal bu'u
Duratti artisti Kadir Martuu nuti Jawaar duras isa beena, Abiyyi durallee isa beena, nama hunda dura isa beena, namni isan jaalanne hin jiru. Kadir akka Oromootti akka dhiiratti qabsaa'ee falmatee falmaa mirga dhala namaa ta'e lolaa ture. Namni Kadir jibbarraa qabu hin jiru. Kadir Martuu nu caalaa nama itti aanuun qabu. Garuu Kadir dogoggoraa jira badii jira silaa nuti akka Harargeetti ammaan tana yeroo amma keessa jirru kanatti yeroo ajendaalee garagaraatiif asirraa dubbannus miti. Akka Harargeetti kaleessa bineengatti haadholiin teenya jimaa qabee takka gurgurattee 890 gurgurattee televizyiina irraa hanga biifee qabataa fi hanga wantatti bitattee galti ganama tokkotti jechuudha. Har'a galuu galiin keenya san cufti qabamtee ofii keenyaafuu hawaasni keenya rakkoo ajaa'ibaa keessa jira. Asiin dirree dhawaa keessatti lichooyileen dhuftee kana majjeessaa jirtu. Cinaaksaniin kan namni keenya du'aa jiru. Meessoo kan namni du'aa jiru. Kellaan bordotti akka dhaabbachaa jiru. Guyyaa takkatti wallaahi Harargee keessaa yoo xiqqaate duraan galiin ganama takka miliyoona 100 takka olii ba'a. Harargee jechuun uummata kellaa lama qabna. Amma fakkeenyaaf kellaa kotorbaandii Jijjigaa fi asiin Karaanii fi Jabuutiiti. Kana hundarraa takkaan fayyadamne jechuudha. Biyyaanii fi abbaan jaarraa abbaa gadaa keessaa du'etti fidanii dubartii aangoo itti kannanii muudanii dubartii akka fadhan godhanii nurratti ol baasaa jiran jechuudha. Afiifuu rakkina keessa jirra. Kanarratti silaa sagalee nuuf ta'uu qaba ture. Artisti Kadir Martuu akkuma falmaa mirga dhala namaa ta'etti kan nuti raayinus kana kan nuti barbaannus kana. Artisti Kadir Martuu warri fuutanii ganda gadarkiftan hin harkisina. Kadir abbaan fadhe haa arrabsu abbaan fadhe haadhisu akka yaada kiyyatti. Sababiin isaa Kadir ka Oromooti. Kaleessaan Oromoo jechaa ture waan ta'eef abbaan barbaade arrabsu. Ofiisaatiif arrabsata Kadir kasaaniiti waan ta'eef ka Oromoo guutuutti gaafa manaa ba'u an Oromoodha jeef kanne. Har'a garuu Kadir keenyaatu qame warri jettee asii bochuu Kadir ganda galchuu barbaada. Sababiin isaa Kadiri nuti akka itti beeyi nuti galmee Alii birra irratti na Kadir. Galmee Usmaayyoo Musaa akka Abubakar Musaa fa'aa akka nu ta'u barbaadna Kadir nuti. Galmee san irraan quba qabna malee akka inni dakka kana deddeebi'us hin barbaannu. Waliigallee kanaafi dhaabbadhaa isiniin jenna yoonii fi kan danda'amu ta'e keessattuu ijoolleen teenya tan ijaara baatuuni silaa waan kanarraa if duba deebineef ilaalle gaariidha. Inni sila yaadataa Junayd yaadataa yoo barbaade bara lafuma Arsiif Harargeedhaani qabna maali jettanii irra teessanii iyyitan tanaa'u bitee isin kanarraa yaasee naaf jaartii xiyyaa kanneen irratti ilmaan horaanuun jechuu danda'a. Isma dhugaa rabbii wallaahi. Sinigalee kanaaf wanni isin asirraa waan hin taane hunda keessa deemtanii keessattuu ijoolleen teenya yoo dandeessan waan kanarraa dhaabbadhaa. Ajandaa hawaasa keenyatti haa deebinu. Hawaasni keenya rakkoo hamaaf saaxilamaa jira. Yoo akkanaan itti deema hawaasni keenya waggaa 3-4 booda dhugaa dubbachuuf rakkoo hamaan dhufaa jechuudha. Kanaaf hawaasa keenya saniif sagalee haa taanu hawaasa keenya kan du'aa jiru. Lafti keenya saamamaa jira waan ta'eef kanarra yoo hojjenne gaariidha malee asirraa maal jaanii maaliin akkana jaanii iyyaa ooluun faayidaa takka illee hin qabu jechuudha. Amsa galatoomii nurraa turtee kanumaan jechuu barbaada ulfaadhu goota koo. Ayyi Habibi waa meeqas waliin dhoyitee waa meeqas sirreessitee galatoomii Abaazarri. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أندران درسي حمزة راكو ميك أبا. واني حمزة رانيكو ميك أبو أغا دبين كوني أكانت لاكامو يوغين دبين كون أكانت بدو. نورا ترتي غارون توري أما اللي رفتي جرتا. درسي وانا تقول سنو متينا منورا وابي قومي أفجو هاقما يرو فيغا أفجو ميني سرويتي أفجو سمايا نمبر نمنون دينو كان چل جا. ما لما شاكوتين درسي أنا يادا لما بيت kan Saudi seenuu kan kakalee seenee namoonni gurguddaa waan kana raaquuqamaa jiru mee afichi wanni kun waanuma haala yeritti qishoo achi teemteetuma dhaabbattu waanuma hin jirre jee osuma namni nuti tattaa'uuti namni akkamarraa amma duraa jirma hudduu wallii buyaa gugugaa kan akka qiyaamaa bara itti fufa. Ani asirratti yaada lama bichaa qaba. Kadir Martuu yoo taate namni haga kiyya seenaa waliin dabarsan jiru gaafa isa Suudaanitti qabani. Tokko namni gaafsan tumame ana. Namni gaafsan immoo ruhii kennallee wareegee fi illee no. Akkuma gaafsan ruhii kenna wareeyne fadhallee ruhii kenna wareeynaaf. Dogongora ilmi banii Aadama kullu banii Aadama fattaa'u khayra al-khattaa'ina at-tawwaabiin. Inni ilmi namaa kamuu dogongora irra caalaan dogongora nama immoo dogongora ofii beeke. Kadir Martuu immoo Harargee muluun hin himamu. Harargee jechuun biyya Shee Bakrii Saabalooti. Jajuuf hin jenne seenatu isaan dubbata. Harargee jechuun nama qubee afaan Oromoo nuu boceedha. Seenaa Kadir Martuu dalagee fi Harargee muluun arrabsamuu hin qabdu. Seenaan Harargee baduu hin qabu. Gandummaa fi ofittummaa wanni nuun jedhu kun haga nu keessaa bahutti nutuu naman taanu walirra duuluuf. Ani wanni na aarsu keessatti wanni na aarsu namuma ajandaa barbaade komantii fi laayikii fi waanuma arge waraabutu na aarsa. Ibidda qabsiisina wanni ani isinii dhaamu ibidda dhaamsa. Dogongoraan Arsii keessa hin jira.
Dogongoraan Harargee keessa hin jira. Dogongoraa san akkamitti wal taanee qabannaa jedha. Miillana gaafa Kadir Martuu dhibamu waan asliin jedhee yoo namni yaadattu jiraatte Kadir Martuu namni akka kiyyaa bakka irraa bu'ee isaa dubbatu hin jiru. Ani bakka irraan bu'u Kadir Martuu warra tiktookii kanaan waliin miilu. Kadir Martuu warri tiktookii kun isan qarqaaru. Kadir Martuu kanaa ol ta'uu fi qaba. Yoo feetan kalee kiyya gurguraa fi jedhaa ture. Asliin jaalalli Kadir kakaleessa illee jechaan hin badu gochaan hin badu. Kadir Martuu jechuun nama dhibee keessa jiru, nama dhibamee fayyee, nama yookiin ammallee akkamitti jira. Kadir immaan kunuu maal inni akkam ta'e maaltu isa dhibe waan jedhamu tokko dhaqanii gaafachuu nama itti godhu. Gurbaan kun fayyaa jira fayyaan jiru jedhanii gaafatu malee Kadir Martuu gaafa dogongoree qilee bu'e qilee wajji buuna yoo jenne numarra dogongora fudhata. Inni tokkoffaan kana inni lammaffaan gandummaa waliin qoodina. Gandummaa wal qoodu of keessaa baasa. Tokko gandummaa of qoodu Harargee Kadir Martuu kenna hin qabanna haa jennu malee Kadir Martuu nurraa qabaan jedhina. Maaliif Kadir Martuutu kenna nutu ka Kadir Martuutu. Harargeetu nu'u arsitu Hararge. Jimmatu nu'u Harargeetu jimma. Tokkummaa waan tokkummaa yaadaa malee keessatti dhaloonni amma lafaa dhufaa jirtan kun waan tokkummaa yaadaa. Ammallee baniin Israa'eel asiin dura wanni halaakamaniif kaanuu laa yatanaahawna an munkarin. Badii irraa waliin dhoorgan. Kanaaf karkarroo jijjiiraman, kanaaf booyya jijjiiraman, kanaaf jaldeessa jijjiiraman. Maa fa'aaluhu waliin dalagan. Tokko yoo dogongore tokko duukan dogongorina. Namni immoo gaafa ajandaa wayii dhufu itti cabsi akkana ta'e yaa akhi waan akkanaa kana keessaa ba'a. Waan akkanaa kana keessaa baanu nama hin taanu dhugaas hin jedhaan ofillee mormannu ofillee hin dandeenyu. Ijoolleen keenya ka yoo argitan ani immoo humsaa kiyya wani nagarramu nama Kadir Martuu birallee yoo dhufu itti cabsi goota kenna jedhaan. Gaafa gara Kadirii tumsaa bara goota kenna itti cabsi goote jedhaan. Gaafa Arsii bira dhufullee goota kenna itti cabsi. Namichi sun maal barbaada? Fooloo barbaada, jiraachuu barbaada. Namicha fooloo barbaaduuf jecha fooloon dhabinaa isin. Dhugaa isin hin jedhu. Mee namuma as jala deemu kana taasisa yoo Abaazar dubbatullee dhugaa tana abbaa galcha. Hamzaan faallaa yoo dubbate dhugaadha. Tokko dhugaa irra alaikum. Aboo sagaleen ni jira. Bakka kana caalaa wanni teenyee isinitti haasofnus hin jiru. Marii waltajjii paarlaamaa fi jinni irra hin jirru. Kana booda duriyyee teessan warra kaan achi yaa'ee namni isin dhaga'u hin jiru. Ibsirreessa hundi keessan kakaan jala horiitanii kakaan warree keessan qabadhaa kaan marree keessan qabadhaa jettanii olii gayyaatan deemii dalagadhuu nama ta'e. Umateera kanaachi. As taa'ii na gorsii achi taa'ii maal ta'ee qotaadhaan an Harargee jee hijibii an Arsii jee hijibii nu bira hin jiru sawwanni akkasii bakka barteetti hin deebita. Ati kabiyya Awurooppaa yookaan Ameerikaa fi Faransaayii fi jinnii teessee nama waliin fixxu akka Arsii irraa bakka buutetti haasoitu. Arsiin si godhattes takka hin jirtu. Arsiin gandatti ulamaa'ii qabdi, sheeka qabdi, kabajaa hawaasaa qabdi. Harargeen gandatti sheeka qabdi, ulamaa'ii qabdi, abbaa hawaasaa qabdi. Girisaa miidiyaa irraa namni tokko bakka bu'aa isin godhe hin jiru. Oolu taalii gatu taalii wannummaan ati fiddu takka illee hin jiru. Nu biratti haa fayyadamnu nuti. Ati jaalattee jibbitee dirqama if kabajuudhaaf nama kabajuu danda'u qabda. Harargeen ati irraa kijibdu kabajamuudhaaf ati dirqama kutaa biraa kabajuu danda'u qabda. Arsiin ati kabajuudhaaf kijibdu arsii faarsaa yoo kutaa biraa tuyte kijibdee jirta. Harargee faarsaa yoo kutaa biraa tuyte kijibdee jirta deebitee akka harargee irraa rafamtu si godhaa jira.
Gola bichitti jiru kee jiru ta'e jiraadhu deemi. Biratti wanni akkasii san hin dalagu. Abbaa feete ta'e ani laal sooduma ilma namaa tokko qabu asirratti isinin naqeetiin isin biraa deema dhugaa jirtu isinitti himi. Isiniif ga'a. Amma isin gisiinii fi jala yaatanii aboon jala yaatanii achi dheeyitanii maashaallah achi dheeyitanii maashaallah sitti nafnu